amma sababoota baay'ee walxaxoo ta'aniif harka walitti naqatanii jiran ja'a adda baafne isiniin jedhe keessaa 4 isinitti meera. 2tu hafe. Sila amma saarfaffaa gaafan isinitti himu deeggarsa biltsiginnaan taasisaa turen isinitti. Eenyuuf? Qubattoota Amaaraatii fi Faannoodha. Waan ta'e himaara laa ammoona'anii kana jechuudhaan jenneen ammoona. Yookaan immoo yaadii koo kanaa isiniin hin jenneen. Waan ta'e duwwaan isinitti maara. Hubannoo uumuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Sababa 5ffaatu jira. Sababni inni 5ffaanii fedha Abiyyi Faan Oromoo godinaalee kana adabuudhaaf agarsiisan. Jara kana hidhachiisuun ilaa waan tokkodha jara keenya. Woboonaa loltaa jedhanii hidhachiisuun waan tokkodha. Oromoo adabuudhaaf population ummatuma nagaa qubatee mana isaarra taa'u qubsuma isaarra taa'u immoo adabuudhaaf hojii hojjechuun immoo wanta kan biraadha. Kanatu jira. Sababi inni 5ffaan hojii koo jedhanii Abiyyi Faan caasaa ijaaranii adabbii isaanii ummata naannoo kanaarraan ga'uu barbaadantu jira. Abiyyi Faan yeroo dubbatan yeroo caasaa isaaniitti ergaa dabarsan kaadiroota isaanii yeroo barsiisan godinaalee kana keessatti sochii woboon qabaatu kan inni qabaataa dhufes kan warra kaanii caalaa jabaataadha jedhanii amanu. Abiyyi Faan akkas jedhanii amanu. Godinaalee Oromiyaa kan caalaa jabaataadha. Isa iddoo kaanii caalaa miidhaa qabaa nurratti jedhanii amanu. Kanaaf akkuma kanaan dura yaadattan namoota akka wobootti tocho'an ijaaranii ittiin loluudhaaf yaalii godhanii hin taane Faannoo hidhachiisanii ittiin lolanii hin taane dhumarratti maaltu ta'e jechuudha. Woboo wanti jedhamu kun uummatuma kana keessa qubata waan ta'eef. Uummatumti kun mataan isaayyuu nuu jilbeenfachuu hin dandeenye. Nuuf bitamuu hin dandeenye. Ituunni amiin jedhee nu jala deema ta'ee jarri kun hin jiraatan ture. Kanaaf ituu uummati kun nagaadhaan qubatee naannoo kana jiru woboo loluu hin dandeenyu kan jedhu. Amma gaa gammoojjii keessa qubatee lafa fudhachaa kan dhufetu ture. Hidhataanis qonnaan bulaanis. Amma isteeppii tokko duwwaatti dabaluudhaa jechuudha. Oromoo naannoo kana buqqisuu jechuun isteeppii baay'ee deemame irratti isteeppii tokko duwwaa tarkaanfii tokko itti dabaluudhaa jechuudha. Oromoo achii buqqisuu jechuun. Maaliif iddoo biraatti hin ulfaata? Yookaan makalaakaa geessuu qabdaa. Yookaan immoo naannoo biraadha waan ta'e fiduu qabdaa. Amma kuni hojii koo jedhee Oromoo irraa tokkoffaa reetoorikiidhaan biizaamoo waan jedhamutu jira. Naannoon kun biizaamoodha. Oromoo dhumtiyyuu naannoo kana lafan qabu kan jedhutu dhalate. Lammaffaa lafa dheebotanii lafa fudhachuudhaaf namoota dheebotan, qonnaan bultoota dheebotan, milishoota dheebotantu jira. Kanaaf jara kanaanii jara kana yoo barbaadan buqqistanii lafa kan fudhachuu dandeessu kan jedhutti muuduwaadha jechuudha. Wanta kan biraa miti. Hojii baay'een barbaachisu. Maaliif hidhachiisaniiru, odeeffannoo kennaniiru fi rasaasa dhiyeessaniiru fi caasaa bulchiinsaa akka inni wajjin hojjetu taasisanii eeyyamaniiru. Amma kan barbaachisu maaloodha? Uummata kana yoo barbaadan buqqisuu dandeessu kan jedhu. Uummanni aanaa guutuun gaafa eebantuudhaa buqqa'u eeyyama Abiyyi Faaniin buqqa'e. Fedhii Abiyyi Faaniin akka inni buqqaafamu taasifame. Kanaaf uummanni kun kan jilbeenfachuu danda'u salphisnee hiyyoomsinee lafa isaarraa buqqisnee yoo bittinneessine qofaadha kan jedhu qabu Abiyyi Faaniin. Kanarraan kan ka'e itti bobbaasanii buqqisaa jedhaniin buqqa'iinsi nama qaanessu salphinni guddaan baroota darban kana keessa Oromoorra ga'aa ture godinaalee kana lamaan keessatti raawwatame jechuudha.
jarri kun ilaa isinitti meeran naannoo Amaaraatii dhufanii akkas godhanii maal kan jedhu keessa badaan galina. Dhaloota naannoodhuma sana gammoojjii keessatti dhalatanii guddatanidha irra caalaan isaanii sidin jedhe. Gararraadha deeggarsi dhufu hin jiraata. Tumsi dhufu hin jiraata. Garuu warri dhimma qaban warruma naannoo kanatti dhalatanii guddatan yeroodhaa yerootti qubsumni bal'achaa dhufe isadha. Kanaaf sababii inni shanaffaani fedha Abiyyi faan uummata kana adabuuf taasisan. Kanaaf uummata buqqifama. Kanaaf ajjeefama. Kanaaf saama. Kan biraan baay'ee kan isin irraa waan baay'ee hubachuu dandeessan sababa isa ja'affaadhaa fi isa xumuraa ani amma isinitti himu kanadha. Shoora loltuu Abiy Ahmed yookaan makalaakiyaa kan jedhamu sana taphatedha. Shoora makalaakiyaa jira. Waggoota 8 darban kana keessa wantan ergama isinitti hime 5 keessatti shoora makalaakiyaan taphatetu jira. Sababoota kana 5 keessatti. Shoora makalaakiyaa laallamu. Makalaakiyaan maal hojjetaa? Godinaalee kana lamaan keessatti makalaakiyaan maal hojjetaa? Isan isinitti hima. Amma Abiyyi faanii ramaddii makalaakiyaa gaafa tolchan godinaalee kana lamaan keessatti keessumatti godinaalee kana lamaan keessatti ramaddii kana gaafa tolchan hooggantootaa fi loltoota makalaakiyaa Oromoo ta'an yoo ergine garaa laafuu fi waan ta'eef warra Amaara ta'an achitti ergineetu warra Oromoo ta'an immoo naannoo Amaaraatti erginaa kan jedhuuni makalaakiyaan godinaalee kana lamaanitti ergaman ajajaadhaan akkuma argitan namicha ajjeefame ajajaa olaanaan Amaaradha. Sabaan Amaara kan ta'an loltoonni hooggantoonni sabaan Amaara kan ta'antu ergan. Garaa jabaatanii Oromoos jechuun gaafa barbaachisaa ta'e uummata rukutaa gaafa jedhamus akka rukutaniif woboos garaa jabaatanii rukutuu akka danda'aniif wal jala dabarsaniitu ramadanii Oromoodhaaf Amaara. Kaayyoon isaa akkuma isinitti hime kaayyoon yeroo gabaabaadha. Gara laafina agarsiisu yoo akkas goone Amaarri dhaqee Oromoodhaaf gara laafina agarsiisu jedhanii amanu. Oromoon immoo naannoo Amaaraatti yoo ergine Amaaraaf gara laafina agarsiisu jedhanii amanu Abiyyi faan. Amma kuni maal ta'e ree naan jedhaa gara. Kana achitti erguun maal dhalee kan jedhu wanti barbaachisaan ergamuu isaanii qofaatu hin ta'in kana jara kana wal jala dabarsanii erguun keessumatti hooggantoonni militariin warri Amaara dhalannaadhaan Amaara ta'an godinaalee kana lamaanitti ergamuu isaanii maal dhalee faallaa wantootaa kan deemetu jira. Hooggantoonnii fi loltoonni makalaakiyaa sabaan Amaara ta'an kun Horroo Gudruuf Wallagga Bahaatti kan ramadaman faannoo Biizaamoo jedhamtuu fi faannoo Isee Goojjamii wajjiniin harka wal keessa naqatanii hojjechuutti ka'an. Odeeffannoo kennuuf, meeshaa dhiyeessuuf, leenjii kennuuf. Kanaaf dhugaas haa ta'u soba karoorri Abiyyi faan Finfinnee irratti qopheessan garaa jabaatanii akka isaan Oromoo lolan yookaan woboo lolan haa ta'u iyyuu malee makalaakiyaan naannoo sana dhaqu hooggantoota isaanii irraa kaasanii hojiin isaanii basaasa militariitiin militarii intelijensiidhaan odeeffannoo argame faannoodhaaf dhiyeessuu qawwee dabalataa faannoodhaaf kennuu faannoo jajjabeessuu faannoo humneessuu ta'e hojiin isaanii. Inni naannoo Amaaraa dhaqe Oromoon waan akkasii waan hojjetu hin qabu beektu. Yoo hojjetaniinis Oromoon kan hojjetaa jiru. Jechuun nama fakkeenyaaf wobootu naannoo Amaaraa keessa jira yoo jettan makalaakiyaan warri Oromoo keessaa dhaqan dhaqanii woboodhaaf odeeffannoo kennanii caasaa woboo jajjabeessu no hin godhani. Argaa jirra baay'ee isaanii. Abiyyi faatu dogoggore malee jaruma kana yoo ergan iyyuu jarri isaanii dhaqanii Oromoo ajjeesaa yeroo maal yoom takkaa garaa laafanii beeku. Namoonni muraasi kan dhukkubuun keessa jiraachuu danda'u. Garuu akka caasaatti makalaakiyaan gaafa ergamu dhaqee ajjeesi gaafa jedhamu dhaqee ajjeesaa ture. Har'as ajjeesaa jira.
Kanaaf Abiyyi Faan social base yookaan bu'uura hawaasummaa Amaara ta'e irraa fageessineetu Oromoo keessa geessina. Makalaakaa Amaaraan isaan jedhan dhaqee Amaara kan biraadhaa wajjiniin aannaniif garaa ta'e Oromiyaa keessatti. Kanaaf makalaakaa jechuun kara kan biraadhaan faannoo yuunifoormii makalaakaa uffate hamma jedhamutti kan inni deeme jechuudha. Kana duwwaa miti. Loltoonni Amaaraadhaa warri faannootti galuu barbaadan godinaalee kana lamaan keessatti baay'inaan makalaakaa keessaa ba'anii faannoo biizaamoo kanatti makamaa turan. Odeeffannoo meeshaa qabeenya fudhatanii dhaqanii itti galaa turan. Humni faannoo inni guddaan eessaa dhufe yoo jettanii tokko loltoota makalaakaa keessaa ba'anii gara faannootti galan kana. Akka kanattiin sababoonni kun walirratti ijaaramaniitu faannoo humneessanii uummata Oromootti miidhaa fidan. Faannoodhaa fi qubattoota Amaaraa warra biyyaa godhanii Oromoo keessummaa godhanii lafa isaarraa buqqisanii ari'anii ajjeesanii saaman. Amma waliigala dubbii kanaa waan muraasa dubbadheetan xumura. Wanti muraasi nuyi dubbannu kuni tokkoffaa maal keessa jirra kan jedhu jechuudha. Oromiyaan nuyi jennu lafarra jira moo hin jiru inni. Ayyee daawwattoota keenyaa deebineerra kuni Federaalist Palsiidha. Gaafa dandeessanii subscribe godhaa. Warra hin arganneef qoodaa laayikii godhaa. Amma sababoota baay'ee walxaxoo ta'aniif harka walitti naqatanii jiran ja'a adda baafne isiniin jedhe keessaa 4 isinitti meera. 2tu hafe. Sila amma saarfaffaa gaafan isinitti himu deeggarsa biltsiginnaan taasisaa turen isinitti. Eenyuuf qubattoota Amaaraatii fi faannoodhaaf. Waan ta'e himaa jira laa ammoo naanii kana jechuudhaan jenneen ammoo na yookaan immoo yaadii koo kanaa isiniin hin jenneen. Waan ta'e duwwaan isinitti maara. Hubannoo uumuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Sababa shanaffaatu jira. Sababni inni shanaffaanii fedha Abiyyi Faan Oromoo godinaalee kanaa adabuudhaaf agarsiisan. Jara kana hidhachiisuun ilaa waan tokkodha jara keenya. Woboonaa loltaa jedhanii hidhachiisuun waan tokkodha. Oromoo adabuudhaaf population uummatuma nagaa qubatee mana isaarra taa'u qubsuma isaarra taa'u immoo adabuudhaaf hojii hojjechuun immoo wanta kan biraadha. Kanatu jira. Sababi inni shanaffaan hojii koo jedhanii Abiyyi Faan caasaa ijaaranii adabbii isaanii uummata naannoo kanaarraan ga'uu barbaadantu jira. Abiyyi Faan yeroo dubbatan yeroo caasaa isaaniitti ergaa dabarsan kaadiroota isaanii yeroo barsiisan godinaalee kana keessatti sochii woboon qabaatu kan inni qabaataa dhufes kan warra kaanii caalaa jabaataadha jedhanii amanu Abiyyi Faan. Akkas jedhanii amanu. Godinaalee Oromiyaa kan caalaa jabaataadha. Isa iddoo kaanii caalaa miidhaa qabaa nurratti jedhanii amanu. Kanaaf akkuma kanaan dura yaadattan namoota akka wobootti tocho'an ijaaranii ittiin loluudhaaf yaalii godhanii hin taane faannoo hidhachiisanii ittiin lolanii hin taane dhumarratti maaltu ta'e jechuudha. Woboo wanti jedhamu kun uummatuma kana keessa qubata waan ta'eef. Uummatuma kana keessa qubata waan ta'eef. Uummatumti kun mataan isaayyuu nuu jilbeenfachuu hin dandeenye. Nuuf bitamuu hin dandeenye. Ituunni amiin jedhee nu jala deema ta'ee jarri kun hin jiraatan ture.
Kanaaf ituu uummati kun nagaadhaan qubatee naannoo kana jiru woboo loluu hin dandeenyu kan jedhu. Amma gaa gammoojjii keessa qubatee lafa fudhachaa kan dhufetu ture. Hidhataanis qonnaan bulaanis. Amma isteeppii tokko duwwaatti dabaluudhaa jechuudha. Oromoo naannoo kana buqqisuu jechuun isteeppii baay'ee deemame irratti isteeppii tokko duwwaa tarkaanfii tokko itti dabaluudhaa jechuudha. Oromoo achii buqqisuu jechuun. Maaliif iddoo biraatti hin ulfaata? Yookaan makalaakaa geessuu qabdaa, yookaan immoo naannoo biraadha waan ta'e fiduu qabdaa. Amma kuni hojii koo jedhee Oromoo irraa tokkoffaa reetoorikiidhaan biizaamoo waan jedhamutu jira. Naannoon kun biizaamoodha. Oromoo dhumtiyyuu naannoo kana lafan qabu kan jedhutu dhalate. Lammaffaa lafa dheebotanii lafa fudhachuudhaaf namoota dheebotan, qonnaan bultoota dheebotan, milishoota dheebotantu jira. Kanaaf jara kana yoo barbaadan buqqistanii lafa kan fudhachuu dandeessu kan jedhutti buuduwaadha jechuudha. Wanta kan biraa miti. Hojii baay'een barbaachisu. Maaliif hidhachiisaniiru, odeeffannoo kennaniiruu fi rasaasa dhiyeessaniiruu fi caasaa bulchiinsaa akka inni wajjin hojjetu taasisanii eeyyamaniiru. Amma kan barbaachisu maaloodha? Uummata kana yoo barbaadan buqqisuu dandeessu kan jedhu. Uummanni aanaa guutuun gaafa eebantuudha buqqa'u eeyyama Abiyyi Faaniin buqqa'e. Fedhii Abiyyi Faaniin akka inni buqqaafamu taasifame. Kanaaf uummanni kun kan jilbeenfachuu danda'u salphisnee hiyyoomsinee lafa isaarraa buqqisnee yoo bittinneessine qofaadha kan jedhu qabu Abiyyi Faaniin. Kanarraan kan ka'e itti bobbaasanii buqqisaa jedhaniin buqqa'iinsi nama qaanessu salphinni guddaan baroota darban kana keessa Oromoo irra ga'aa ture godinaalee kana lamaan keessatti raawwatame jechuudha. Jarri kun ilaa isinitti meeran naannoo Amaaraatii dhufanii akkas godhanii maal kan jedhu keessa badaan galina. Dhaloota naannoodhuma sana gammoojjii keessatti dhalatanii guddatanidha. Irra caalaan isaaniis hin jedhe. Gararraadha deeggarsi dhufu hin jiraata. Tumsi dhufu hin jiraata. Garuu warri dhimma qaban warruma naannoo kanatti dhalatanii guddatan yeroodhaa yerootti qubsumni bal'achaa dhufe isadha. Kanaaf sababii inni shanaffaani fedha Abiyyi Faan uummata kana adabuuf taasisan. Kanaaf uummata buqqifama. Kanaaf ajjeefama. Kanaaf saama. Kan biraan baay'ee kan isin irraa waan baay'ee hubachuu dandeessan sababa isa ja'affaadhaa fi isa xumuraa ani amma isinitti mukanadha. Shoora loltuu Abiy Ahmed yookaan makalaakiyaa kan jedhamu sana taphatedha. Shoora makalaakiyaa jira. Waggoota 8 darban kana keessa wanta ergamma isinitti hime 5 keessatti shoora makalaakiyaan taphatatu jira. Sababoota kana 5 keessatti. Shoora makalaakiyaa laallamu. Makalaakiyaan maal hojjetaa? Godinaalee kana lamaan keessatti makalaakiyaan maal hojjetaa? Isaan isinitti hima. Amma Abiyyi Faanii ramaddii makalaakiyaa gaafa tolchan godinaalee kana lamaan keessatti keessumatti godinaalee kana lamaan keessatti ramaddii kana gaafa tolchan hooggantootaa fi loltoota makalaakiyaa Oromoo ta'an yoo ergine garaa laafuufi waan ta'eef warra Amaara ta'an achitti ergineetu warra Oromoo ta'an immoo naannoo Amaaraatti erginaa kan jedhuuni makalaakiyaan godinaalee kana lamaanitti ergaman ajajaadhaan akkuma argitan namicha ajjeefame ajajaa olaanaan Amaaradha. Sabaan Amaara kan ta'an loltoonni hooggantoonni sabaan Amaara kan ta'antu ergan. Garaa jabaatanii Oromoos gaafa barbaachisaa ta'e uummata rukutaa gaafa jedhamus akka rukutaniif woboos garaa jabaatanii rukutuu akka danda'aniif wal jala dabarsaniitu ramadanii Oromoodhaaf Amaara. Kaayyoon isaa akkuma isinitti hime kaayyoon yeroo gabaabaadha. Gara laafina agarsiisu yoo akkas goone Amaarri dhaqee Oromoodhaaf gara laafina agarsiisu jedhanii amanu.
Oromoon immoo naannoo Amaaraatti yoo ergine Amaaraaf gara laafina agarsiisu jedhanii amanu Abiyyi Faan. Amma kuni maal ta'e ree naan jedhaa gara. Kana achitti erguun maal dhalee kan jedhu wanti barbaachisaan ergamuu isaanii qofaatu hin ta'in kana jara kana wal jala dabarsanii erguun keessumatti hooggantoonni militariin warri Amaara dhalannaadhaan Amaara ta'an godinaalee kana lamaanitti ergamuu isaanii maal dhalee faallaa wantootaa kan deemetu jira. Hooggantoonnii fi loltoonni makalaakaa sabaan Amaara ta'an kun Horroo Gudruuf Wallagga Bahaatti kan ramadaman faannoo Biizaamoo jedhamtuu fi faannoo Isee Goojjamii wajjiniin harka wal keessa naqatanii hojjechuutti ka'an. Odeeffannoo kennuuf, meeshaa dhiyeessuuf, leenjii kennuuf. Kanaaf dhugaas haa ta'u soba karoorri Abiyyi Faan Finfinnee irratti qopheessan garaa jabaatanii akka isaan Oromoo lolan yookaan Woboo lolan haa ta'u iyyuu malee makalaakiyaan naannoo sana dhaqu hooggantoota isaanii irraa kaasanii hojiin isaanii basaasa militariitiin militarii intelijensiidhaan odeeffannoo argame faannoodhaaf dhiyeessuu qawwee dabalataa faannoodhaaf kennuu faannoo jajjabeessuu faannoo humneessuu ta'e hojiin isaanii. Inni naannoo Amaaraa dhaqe Oromoon waan akkasii waan hojjetu hin qabu beektu. Yoo hojjedhottaniinis Oromoon kan hojjetaa jiru. Jechuun nama fakkeenyaaf Wobootu naannoo Amaaraa keessa jira yoo jettan makalaakayaan warri Oromoo keessaa dhaqan dhaqanii Woboodhaaf odeeffannoo kennanii caasaa Woboo jajjabeessu no hin godhani. Argaa jirra baay'ee isaanii. Abiyyi Faatu dogoggore malee jaruma kana yoo erganii iyyuu isaanii dhaqanii Oromoo ajjeesaa yeroo maal yoom takkaa garaa laafanii beeku. Namoonni muraasi kan dhukkubuun keessa jiraachuu danda'u. Garuu akka caasaatti makalaakayaan gaafa ergamu dhaqee ajjeesi gaafa jedhamu dhaqee ajjeesaa ture. Har'as ajjeesaa jira. Kanaaf Abiyyi Faan social base yookaan bu'uura hawaasummaa Amaara ta'e irraa fageessineetu Oromoo keessa geessina makalaakayaa Amaaraan isaan jedhan dhaqee Amaara kan biraadhaa wajjiniin aannaniif garaa ta'e Oromiyaa keessatti. Kanaaf makalaakayaa jechuun kara kan biraadhaan faannoo yuunifoormii makalaakayaa uffate hamma jedhamutti kan inni deeme jechuudha. Kana duwwaa miti. Loltoonni Amaaraadhaa warri faannootti galuu barbaadan